hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo WBOn kaaba Shaggar aanaa Daarraa magaalaa aanichaa fi aanaa Kuyyuu mooraa waraana irratti tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa aanaa Daarraa fi aanaa Kuyyuu keessatti barbadeessee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa kaleessarraa eegaluudhaan adda waraanaa hedduutti waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad irra aanaa jiraachuu kan hime kaaba Shaggar aanaa Daarraa magaalaa aanichaa kan dhuunfate lola kanaan ammoo humna diinaa kan jedhuun waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad 140 ol ammoo fixuudhaan bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa kan godhe 300 ol ammoo madandamii hin qabneen adabee diina magaalicha keessa maadheeffatee ture ammoo guutumattuu ari'ee magaalattii bilisummaa goonfachiisuudhaan injifannoodhaan lola kanas goolabee akka jiru beeksisee jira. Tarkaanfii jabduu fudhate kanaan WBOn meeshaa waraanaa qawwee AKM danuudhaa fi meeshaalee garaagaraa gurguddootaan dugda diinarraa hiikkachuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jiraachuu himee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kaabuma Shaggar aanaa Kuyyuu keessatti lola daba gaggeessaa ture itti fufuudhaan tarkaanfii jabduu fudhateen mooraa guddoo waraana mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo Daayyi jedhamtu kan ture ammoo haleellaa barbadeessuu gubbatti fudhateen waraana mootummaa nafxanyaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii du'aa fi madoon kan adabe yoo ta'u kanaafan ammoo mooricha guutumattuu gadhiisanii baqatanii akka bahan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn himee jira. Waraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi waraana mootummaa gidduutti kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa keessatti eegala cimee kan itti fufe hoggaa ta'u ijoolleen ummataa lolicha irra aanuudhaan milkii guddoo argachuun himamee jira. Waraanni mootummaa aanaa Kuyyuu keessaa akkuma lolli jalqabeen ammoo haleellaa WBOn meeshaa gurguddoon irratti raawwatu dura dhaabbachuu kan dadhabe deessee magaalattii keessaa bahuun isaatis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guutumattuu ammoo naannicha dhuunfachuudhaan haleellaa gurguddoo ammantanas waraana mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti gaggeessaa jiraachuun kan himame WBOn otoo hin danda'amin lixa Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmadittis ibidda gurguddaa qabsiisaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa tarkaanfii jabduu lixa Oromiyaarraa ji'a darbe keessa fudhachuu jalqabanii yeroo ammaan tana jiddu galeessa biyyattiitis gahanii jiru. Jiddu galeessa biyyattii kaaba Shaggar dabalatee gama kaaniin ammoo lixaa fi kibba Oromiyaattis waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBOn fudhachaa jiruun akka baala mukaatti harcaa jiraachuunsaa kan himamu ammoo jaalmarroon humna isaa kana akkuma gaaritti ijaaruu qofa otoo hin taanes utubee waraana jabaa akka sibiilaa fi tokkummaa qabus ijaaruudhaan lola guddatti kan galche ammoo lola kanaan injifannoo guddaas humni isaa argachaa jiraachuutu himamaa jira. Ajajaa waraanichaa jaalmarroonis ammoo bakkoota garaagaraatti lola kana gubbatti hirmaachuudhaan humna isaa lolee lolchiisaa jiraachuun kan himame ammoo sababbiin inni ittiin milkaa jiruufis waraanni isaatii fi inninis lolee lolchiisuudhaa fi akkasuma tarsiimoo lafa kaametti hojjechuu jechuudhaanis himamaa jira. WBOn waraana mootummaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessaa fi lixatti gudii gochuudhaan akkuma baala mukaa kan Shimallis Abdiisaa jedhasanitti harcaasaa kan jiru hoggaatu ammoo injifannoo gurguddoo argachuu cinattis hidhannoowwan gurguddoo garaagaraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa goonfachuudhaanis waraana mootummaa Abiyyi Ahmad deebise ittiin haleelaa jiraachuunis himamee jira. WBOn tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan magaalota hedduu kan qabatee fi magaalota Oromiyaa kan jiddu galeessaa fi akkasuma lixaa fi kibbatti argaman hedduus marsee akka jiru kan himame tarkaanfiin yeroo ammaan tana WBOn fudhachaa jiru kun tarkaanfii akkaan jabaa fi ulfaataa kan ta'ee fi ammoo yaaddoo biyya Itoophiyaatiifis akka ta'etu himamaa jira. Lola guddaa WBO fi humnoota mootummaa jidduutti aanaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jiruun WBOn kisaaraa guddaa humnoota mootummaa nafxanyaarra geessisee jiraachuu hime. Sadaasa 14 bara 2022 tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBOn qarqara magaalaa Amboo ganda Xuullee bakka Bokkuu jedhamtutti kaleessarraa eegaluudhaan fudhateen har'aan tana sadaasa 14 bara 2022 waraanni murna biltsiginnaa madoodhaa fi reeffa ishii oraalii 11
fuudhanii magaalaa Amboo seenanii jiraachuun himamee jira. Woboon lola guddaa naannoo magaalaa Ambootti gaggeessaa jiruun waraana mootummaa nafxanyaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii bakka awwaalchaa Oromiyaa taasisee jiraachuu beeksisee jira. Akka odeessi achiin qaqqabaa jiru ibsutti madoo fi wareegamni waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad ammallee osoo hin kaafamin kanneen dhibbootaan lakkaaman bakkicha jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola guddaa naannawa Ambootti gaggeessaa jiru kanaan waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii akka baala mukaatti harcaasee jiraachuun kan himame. Humnoonni kunneen ammoo warra koofiyaa diimaadhaa kumaandoo Abiyyi Ahmad abdachaa ture ta'uu isaaniitu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola jabaa naannoo magaalaa Ambootti gaggeessaa jiru kanaan humnoota waraana Abiyyi Ahmad wal makoo ta'an raayyaa ittisa biyyattiitii fi kumaandoo hedduu isaanii barbadeessuudhaan bakka kanaan dura isaan buufatanii turan waraanni bilisummaa Oromoodhaa iddoo tarsiimoo lolaa taate mijooftuu qabatanii jiraachuus himanii jiru. Woboon kana malees guyyuma har'aan tanaa sadaasa 14 bara 2022 lixa shaggar aanaa cophii magaalaa ishee keessatti tarkaanfii jabduu humnoota faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhachaa jiraachuu himee jira. Sadaasa 14 bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon lixa shaggar aanaa cophii magaalaa aanaa kan taate magaalaa cophiitti ganama kana irraa eegalee tarkaanfii jabaa ergamtoota waraana PP irratti fudhachaa jiruun waraana hedduu barbadeessuu kan hime. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo Woboo fi humnoota mootummaa nafxanyaa jidduutti magaalaa cophiitti gaggeeffamaa kan jiru. Hanga gabaasni kun qindaa'etti ammoo lolli itti fufee kan jiru hoggaa ta'u Woboon waraana PPdha. Kaan du'aan ammoo kaan madoon adabuudhaan fayyaa hedduu boojee injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon yeroo ammaan tana lola jabaa lixa shaggar aanaa cophii magaalaa aanichaa kan taate magaalaa cophiitti gaggeessaa jiruun bakkoota murteessoo harkatti galfatee akka jiru kan beeksisee fi magaalattii keessaa guutumattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad buqqaasuudhaan magaalattis bilisa baasee jiraachuu kan beeksise. Lolli guddaan ammallee naannawa yookaan qarqara magaalattiitti kan gaggeeffamaa jiru hoggaa ta'u haleellaan xiyyaara yookaan ammoo qilleensarraa kan nama maleessaatis raawwachaa jiraachuun himamaa jira. Odeessa keenya itti aanuun barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa mallatteessan dafanii hojiitti hiikuu akka qaban hubachiisanii jiru. Antooniyoo Gutaares akka jaanitti waliigaltee kana qabataman lafarratti mul'isuudhaan lammiilee nagaa fooyya'insa fiduu gargaarsa ummatiif ammoo haala mijeessuu fi tajaajilli bu'uuraa bakkatti deebisuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu barbaachisa kan jaan ammoo Antooniyoo Gutaares waliigaltee hojiirra oolmaa dhukaasa dhaabuu qondaaltota waraanaa garee lamaanii kan mootummaa federaal Itoophiyaatii fi TPLF kan sanbata dura ammoo darbe miira gaariidhaan simachuus ibsanii jiru. Qondaalli olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun dhaabbatichi adeemsa murteessaa waliigaltee kanas akka deeggarus ibsanii jiru. Mootummaan TPLF fi mootummaan federaal Itoophiyaadhaa waliigaltee biyya South Afrikaatti dhukaasa dhaabuudhaaf mallatteessanii fi hojiitti oolmaasaa ammoo biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Naayiroobitti maratan hatattamaan hojiitti hiikuu qaban jechuudhaan barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares gaafatanii jiru. Shawaa lixaa aanaa meettaa walqixxeetti hidhattoonni mootummaa Abiyyi Ahmad qabeenya uummataa saamaa shamarranis gudeedaa jiru jechuudhaan jiraattoonni himatanii. Ijoolleen shamarranii fi haawwan osoo hin hafin bahaa gala dhoowwaa jiru kan jedhan humnoonni mootummaadha. Godina Shawaa lixaa aanaa meettaa walqixxeedha. Gandoota akka Gooroo, Mineeraa fi akkasuma immoo magaalaa walqixxee keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa buufatee jiru. Saamicha qabeenya uummata irratti ammoo bobbee jira jechuudhaan komii gurguddoos yeroo ammaan tana jiraattoonni dhiyeessaa jiru. Hoteelotaa fi manneen bunaa fi manneen nyaataa seenuudhaan isin waraana bilisummaa Oromootu sooraa jirtu akkamiin hidhattoota mootummaa kafalchiiftu jechuudhaan kafaltii malee nyaatanii dhuguudhaan jiraattoota ammoo kasaarsaa jiru jedhan maddeen keenya eenyummaa isaanii akka dhoksinuuf nu gaafatanii. Qaamoleen kunneen namoota gabaa galanis ammoo maallaqa fidaa jechuudhaanis hiraarsaa jiraachuun himamee jira. Kana malees hidhattoonni mootummaa kunneen ijoollee shamarranii mana barnootaatii galanii fi akkasuma haawwan ukkaamsanii gara daggalaatti geessuudhaan ammoo gudeedaa jirus jedhamee jira. Sababbii gochoomni mootummaa raawwachaa jiru kanaaf ammoo manneen barnoota hedduun naannichatti cufamanii jiraachuunis himamee jira.
Lola guddaa waboo fi humnoota mootummaa jidduutti aanaa Amboo keessatti gaggeeffamaa jiruun waboon kisaaraa guddaa humnoota mootummaa nafxanyaarra geessisee jiraachuu hime. Sadaasa 14 bara 2022 tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon qarqara magaalaa Amboo ganda Xuullee bakka Bokku jedhamtutti kaleessarraa eegaluudhaan fudhateen har'aan tana sadaasa 14 bara 2022 waraanni murna biltsiginnaa madoodhaa fi reeffa ishii oraalee 11 fuudhanii magaalaa Amboo seenanii jiraachuun himan.